Ayyaanni saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa naannoo giddu galeessa Itoophiyaatti mata duree waliigaltee dimokiraatawaa tokkummaa sabdaneessaaf jedhuun sirnoota garaa garaatiin kabajameera. Kabaja ayyaanichaa irratti argamuun haasaa kan taasisan pirezidaantii naannichaa Dr. Indaashaw Xaasoo ayyaanni saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa bakka lammiileen biyyattii aadaa, afaanii fi eenyummaa isaaniitiin itti boonanii fi inni tokko aadaa isa biroo baruuf kan gargaaru waan ta'eef waltajjii heddumminni itti miidhagee mul'atu akka ta'e dubbataniiru. የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ayyaanni saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa yeroo kabajamu lammiileen biyyattii aadaa fi duudhaa isaanii akka walirraa baraniif haala mijeesseera. Dabalataanis waltajjii heddumminni itti miidhagee mul'atus ta'ee jira. Tokkummaan obboleewwanii akka dagaaguu fi sabdaneessummaan akka cimuuf utubaa ta'uun tajaajilaa jira. Ayyaanichi wayita kabajamu seeneeffama waloo ijaaruun lammiileen biyyattii tokkummaadhaan dhimma biyya isaaniif akka dhaabbatan yeroo rakkoo fi gammachuutti akka wal cina dhaabbataniif gahee olaanaa bahachaa jira. Naannoon giddu galeessa Itoophiyaa naannoo eenyummaa, aadaa fi afaan akkasumas amantaan garaa garaa wal danda'uun keessa jiraatan Itoophiyaa xiqqoo akka taate Dr. Indaashaw himanii garaagarummaan miidhagina ta'e kun sadarkaa biyyaatti hojiiwwan hojjetaman hunda miira tokkummaatiin kan deeggaran akka ta'es eeraniiru. Kutannoo biyyi keenya midhaan nyaataan of danda'uu fi birmadummaa biyyaa kabachiisuuf hojjettu keessatti jiraattonni naannichaa cinaa akka dhaabbatanii deeggaraa jiran hubachiisaniiru. ሀገራዊ የምክክር ሂደት ተጠናክሮ በቀጠለበት ayyaanichi wayita mariin biyyaalessaa cimee itti fufee jirutti kabajamuun galma ga'iinsa marii biyyaalessaaf shoora olaanaa qabaata. Dabalataanis ayyaanichi waliigaltee biyyaalessaa utubuun saboota sablammoonnii fi uummattoonni Itoophiyaa dhimma biyyaa irratti waliin akka mari'atan tokkummaan akka dhaabbataniif waltajjii carraas uumedha. Itoophiyaan haadha qabeenya danuu biyya abdii qabeettii ta'uu kan himan Dr. Indaashaw yeroo ammaa kana ijoolleen ishee qabeenya baroota dheeraaf dhokatee ture ifa baasuun lammiileen biyyattii walqixa fayyadamoo akka ta'an hojjechaa jiraachuullee yaadachiisaniiru. Gaaffii bu'uuraa kan ta'e ulaa galaanaa argachuuf hojii hojjetamaa jiru hunda jiraattonni naannoo giddu galeessa Itoophiyaa kutannoo olaanaadhaan kan deeggaran ta'us ibsaniiru. አገራችን ኢትዮጵያ ዘርፈ ብዙ biyyi keenya Itoophiyaan carraa misoomuu danuu kan qabdudha. Itoophiyaan haadha qabeenya danuu biyya abdii qabeettii ta'uu ayyaanichi qabatamaan mirkaneesseera. Tattaaffii nyaataan of danda'uu fi birmadummaa biyyaa kabachiisuuf taasifamaa jiru keessatti uummattoonni naannoo giddu galeessa Itoophiyaa jiran gama maraan deeggarsa walirraa hin cinne taasisaa jiraachuu mirkaneessuun jaalladha. Gaaffii bu'uuraa akka ta'e ulaa galaanaa argachuuf hojii hojjetamu hundaa keessatti jiraattonni naannoo giddu galeessa Itoophiyaa kutannoo olaanaadhaan kan deeggaran ta'uu ibsuun barbaada. George.